Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan channel keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Barattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya kan irra fundamentals of accounting irratti qabannee iddoo irratti dhaabbanneerraa qabannee dhufne jechuudha. Akkuma commentii irratti nu gaafachaa turtanii jechuudha. Revaluation of asset kan jedhudha jechuudha. Revaluation of asset yeroo jennu akkuma galumsa isaattuu re and valuation jecha jirurraa dhufe jechuudha. Re jechuun again and again irra deddeebiidhaan jechuudha. Valuation keenya, valuation of asset keenya kan ittiin measure goonudha jechuudha. Gatii keenya jechuudha again and again goonee kan ittiin hojjennudha jechuudha. Kanaaf assetiin kun akkamitti akka hojjetamu akkasumas ibsa isaa kan ilaalluudha jechuudha. What is revaluations? Revaluation means before admission of new partners asset of the partnership should be remeasured of fair value. Before admission of new partners yeroo jennu osoonif partnerii haaraa yookaan namoota kaampaanii kana keessa seenuudhaaf deeman haaraa osoo hin galmeessin dura maal godhuu qabna jedha should be remeasures haareetti measure godhuu qabna jechuudha as the fair value of fair market values gatii gabaarra jiruun walitti madaallee jechuudha. When assets are revalued, gain or loss on revaluation of allocation to partners based on gain or loss sharing agreements. Goon irratti walii galuu qabnu yeroo asseetii kana revalue goonu gain yookaan lossiitu nu qunnamaa jechuudha. On revaluation keenya irratti jechuudha yeroo kana jechuudha maal goona allocated to partners ni ramadnaaf yookaan hiruu qabnaaf abbootii partneroota kan exist ta'anii jechuudha. Based on gain and loss irratti jechuudha. Yoo kan gainiin dhufu ta'e gainii isaanii hirree fi keenyaaf jechuudha. Akkasuma yoo lossiin kan qunnamu ta'es lossis akkasumatti allocate goonee kaa'uu qabna jechuudha. Share waliif godhuu qabna jechuudha. Isaan arganne kana gainii isaa ta'u lossis isaa ta'u share agreement godhuu qabna jechuudha. Yeroo walii galuu qabna jechuudha. Kanarratti partnerii haaroo seensisuun duratti wanti nuti jalqaba godhuu qabnu maal akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Kanaaf gain or loss argachuudhaaf maal godhuu qabna yookaan revaluation argachuudhaaf fair value minus book value jennee kaawwachuu qabna jechuudha. Fair value yeroo jennu gatii gabaarra jirudha. Gatii ammaa jechuudha. Gatii amma gabaarra jiru. Book value yeroo jennu immoo gatii jalqaba value isaa barreeffamee jiru jechuudha book irratti jechuudha. Yeroo barreessuudha. Haala kanaan kan itti revaluation argannu keessaa inni tokko isa kanaa jechuudha. If revaluation is used, asset experiencing rapid price change must be revalued on an annual basis. Revaluation yeroo kan fayyadamna yeroo akkam yoo ta'e yeroo assetiin keenya jechuudha rapidly price changes yeroo gatiin isaa daddaffiidhaan jijjiiramu jechuudha must be revalued godhuu qabna jechuudha on annual basis waggaa waggaadhaan yookaan yeroo inni jijjiiramaa dhufuun change yeroo isaa dhufuun revalue godhuu qabna jechuudha. Revalue jechuun qabeenyuma yeroo jalqabaa book value irratti haa ta'u wantoota irratti barreeffanne irratti kaawwanne irratti keenya irraa ilaalleen revalue goone ammas yeroo partnerii haareenii dhufu jechuudha. Osoo inni isa hin keessummeessin yookaan osoo isa hin galchin miseensa keenya keessatti wanta addaan baasuu qabnudha jechuudha. Yeroo kana qofa fayyadamna jechuudha revaluation. Keessaafuu biyyoota akka Itoophiyaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Maaliif inflation yerootti guddachaa waan dhufuuf revaluation barbaachisaa jechuudha. Yeroo hunda jijjiiramaa waan dhufu jechuudha. Revalue waan ta'u revaluation godhuu qabna jechuudha. Yeroo kana partnerii haaraafis akka galutti partnerii haareenis akka lossiin isaan qunnamnetti yookaan agreementii kana keessatti walitti bu'iinsi akka hin dhufnetti kan ittiin addaan baafnu revaluation of asset jennaan jechuudha. Mee fakkeenya tokko waliin haa ilaallu jalqaba. Examples: a
A partner's businesses owned by Mr. Chala and Mr. Kadirs has inventory and machinery at book value of 13,000 and 15,000 respectively. Mr. Chala jechuudha. Mr. Kadir jechuudha. Inventory fi machinery baasanii jechuudha. Bitanii jechuudha. Jalqaba irratti abbummaadhaan qaban jechuudha. Business owner ta'anii jiran jechuudha. Paartanii kana keessatti inventoryidhaaf akkasuma maashiniidhaaf book value irratti wanti barreeffame 30,000 fi 50,000 jechuudha. Inventory'n 30,000 akkasuma book value keenya 50,000 jechuudha. A new partners Mr. Abdi has request to join the partners. Partnerii haarewni tokko jechuudha. Mr. Abdi jechuudha. Ni barbaade jechuudha. Seenuu barbaade jechuudha. Partnerii kana keessatti jechuudha. Seenuu waan barbaadeef kanaaf before admission of Mr. Abdi, Chala and Kadir have agreed to revalue their asset as the fair market value inventory has. Kanaaf before admissions isa kana galmeessuun duratti Mr. Abdi kana galmeessuun duratti Chala fi Kadir jechuudha maal godhuu qaban waliigaltee qabaachuu qaban jechuudha. To revalue gurgurratti jechuudha. Asset isaanii keessatti jechuudha. Akkasuma fair market value fi inventory has fair value of 14,000 and machinery has fair value of 55,000. Akkasuma fair value Chala jechuudha 40,000 akkasumas machinery'n yookaan fair value Mr. Kadir jechuudha 55,000 jechuudha. Akkuma jalqaba kennametti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan wanti nuti godhuu qabnu maal akka ta'e inni jalqaba kenname inventory tokko inventoryidha qaba tokko immoo machinery qaba. Caalaan yeroo inventory qabaatu Kadir garuu machinery qabaa jiru. Garuu amma meeshaan isaanii kun jechuudha yoo gabaa irratti ilaalame kan Caalaa 40,000 kan Kadir ammoo 55,000 dhufaa jechuudha. Kanaaf isa kana akkamitti akka kaalkulii goonu asii gaditti ilaaluu qabna jechuudha. Jalqaba akkuma jeetti formulaan isaa maal jennee revaluation ilaaluudhaaf fair value minus book value jennee galmeessinee jirra jechuudha. Isa kanarra dhaabbachuudhaan kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti ilaallu revaluation keenya kun jalqaba Mr. Chalaan jechuudha 40,000 fair value qaba akkasuma minus book value keenya 30,000 jechuudha. Book value jennu wanta yeroo jalqaba meeshaa inventory san yeroo binnu 30,000 amma garuu 40,000 jechuudha market value irratti. Kanaaf asirratti inni gainidha moo loss jennee ilaalle asirratti gain argate jechuudha. Gainiin isaa qarshii meeqa jechuudha 10,000 gain qaba jechuudha. Akkasuma Mr. Kadiris 55 fair value dha 50 machinery dha jechuudha. This Mr. Kadir has have gain assets isaa kanarratti gain qaba jechuudha. Birrii 5,000 jechuudha 500,000 5,000 amma isaan jechuudha waliigala isaanii birrii 15,000 qabu jechuudha. Birriin 15,000 kun gainidha jechuudha isaaniif. Gainii kana wajjin hiratanii addaan hiratanii maallaqa kana fudhatu jechuudha. Qarshii 7,500 jechuudha. 15,000 kana jechuudha. Erga kana hiratanii hammi hafe garuu new partnerii wajjiidhaan walitti dabalama jechuudha. Revalue yeroo godhu jechuudha. Haala kanaan kan ittiin measure goonuudha jechuudha revaluation inni karaa ittiin agreement irratti walii galeen. By the way asirratti Mr. Chalaa fi Kadir walqixatti addeerachuu irratti agree godhan jechuudha. Kanneen biroo fakkeenyaaf biraat irrattis agreementii biraat irratti waliif galuu danda'u jechuudha. Kanaaf inni kun akkanatti walqixatti addaan hirachuu danda'anii jechuudha. Arraaf qophiin keenya kana fakkaata jechuudha. Gabaabumatti revaluation jechuun haala maal akka fakkaatu ilaallee jirra. Revaluation yeroo kan fayyadamna jenneeti ilaallee turre. Revaluation akkuma beekamu yeroo fayyadamnu yeroo maallaqni keenya rapidly price change yeroo ta'u jechuudha fayyadamna jechuudha. Revaluation kana yeroo kam revalue goona yeroo jennus before admission of new partners osoonif partnerin haareen hin seenin jalqaba
fixuu qabna jechuudha. Hammi keessa jiru miseensi keessa jiru jechuudha. Fadhu lama ta'a fadhu sadii ta'a jechuudha. Inni kun jalqaba addaan bahee taa'uu qaba jechuudha. Erga kana adda baafannee wanti itti aanu jechuudha. Bonus to all partner or new partners kan jedhudha jechuudha. Isa kanas bal'inaan viidiyootti aanutti kan ilaallu ta'a jechuudha. Arraaf qophiin keenya isa kana fakkaata. Haga qophii biraatti wal agarrutti nagayaatti isiniin jechuu barbaanna.